akkamiin faarfannaa barreessitaati? Ani amma faarfannoota hin dhaggeeffanne jiraachuu danda'u. Muuziqeessa dhuma ammaatii fi muuziqeessa durii yoo ilaalte garaagarummaa guddaa qaba. Faarfannaa kee jalqabaa yaadatta? Waa'ee diinaa haasaa, waa'ee jawwee, waa'ee bofaa, an akkas haasaa. Akkam tajaajilaaf hojii dhuunfaa? Faarfataadha kan isa jechiisu sagalee isaadha miti. Kadhannaa keessa karaarra yeroo deemu. Miseensummaan keessadha. Ijoollee goda jiran kan jajjabeessu. Faarfannaan siif maal? Faarfannaan duriis faarfannaadha, inni ammaatis faarfannaadha. Solomoonatu faarfataan taane ta'e. Solomoon faarfannaadhaan addaan bahee jiraate jechuun waa biraadha. Gaafanni kan kee faarfatus kan Solomoonii jedhama. Erga sana garuu faarfannaa kumaatamaan lakkaa'uun hojjenneerra. Olataa ta'anii diilaatti si hordofu jechuudha. Na hordofu jenereeshinii kanas Waaqayyo hin beeka. Akkasaan kun gaazexaa dubbisna miti. Faarfattoonni keenya warri yookiin immoo xiqqooma fuulli isaanis beekamee sooshaal miidiyaa gaggaarii qaban